السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا قاولتي ديبين عن عبد الله سراج. هر أبرموني كان يرتت يفتو جتشا الربوتار سندرتي وانتوكو جتشو الأمبربادي ديفا ما تدري كيسايس بهو إبلا كدشن قويا غوتوتا أورومو قويا غوتوتا أورومو دا قويا جبار قويا ألفاتا قويا كبجما غوتوني أورومو دا كان وريغمان ilmaan Oromootiif innis tokkummaa isaanii dhiigaa walitti hidhanii dabran. Kana jechuun kiyya gootummaan isaanii gootummaa har'a qubee generation anas ta'eessi dabalatee Oromummaadhaaf hadheeffatee diina dura dhaabbatee bilisummaa isaatii fi akkasuma qabsoo xurree isaanii irra deemuudhaan Oromummaan akkam akka taate Oromoon eenyu akka ta'e Oromiyaan biyya akkamii akka taate hojjechuudhaatti kan jirudha. Isa kana galmaan gahuudhaaf qubee generation warra kallattii ufiitiin yookaan adda ufii diinaaf kenneetiniin falmataa ture falmataa jirudha. Anis ta'ee ati kan biraatis qubee generation wanni inni jedhameef gootota Oromootu wareegamee sadarkaa kanaan nu gahuu danda'e. Qubeen an har'a isin fuuldura dhaabbadhee isinitti himaa jiru kuni gootota Oromootiin sadarkaa kana gahuu dandeette. Akkamitti yoo jettanii kana gaafattan tahe hin yaadattan jedheetiin abdadha. Qubeen afaan Oromoodhaa yeroo jalqabaatiif yeroo dhuftu Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Hayilee Fidaa fi hayyoottan biraas hirmaannaa irratti godhuudhaan qubee afaan Oromoodhaa sadarkaa kanaan nu gahuu danda'an. Isaan nan dabraniif jannata haa kennu, isaan har'a jiraniif ammoo umrii dheerinna fayyaa Rabbi haa kennuuf. Oromoo hayyoota dabre du'aa'ii godhiif, hayyoota jiran jala deemi hordofi waan inni siin jedhe hayyuun kan kee galmaan gahuudhaaf yaada. Hayyuu jiru jabeeffadhu Oromoo. Profeesar Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Jawhar Muhammad fi hayyoottan biraas hedduudha. Jabeeffadhaa. Jabeeffadhaa. Qubeen har'aan isin fuuldura dhaabadhee sirriis ta'u dogongoree yoo jiraadhes dhiifama naa godhaati. Qubeen kuni akka laafaatti hin dhufne ilmaan Oromoo gootowwan guyyaa kana wareegamanii fi kana dura wareegamanii fi kan guyyaa kanaan boodatti wareegamanii fi kan har'as wareegamaa jiran gahee hagan hin jedhamne qubee afaan Oromoo keessaa qaban. Gootonni Oromoodhaa yeroo qubee kana fidan anniisaa isaanii kan irraa guuran, anniisaa isaanii kana irraa guuran. Anniisaan kan irraa guurame sibiila jajjabaan. Anniisaan namarraa guuramuu miti yoo ati ufii kan keetiin uf murte akka inni sitti ulfaatu, akka inni nama dhukkubu, akka inni nama gubu situ beeka. Arraba irraa muran gootota Oromoo qubee tana fiduudhaaf. Gurra irraa muran dubartii haadhawwan keenya obboleewwan keenya mataa duwwaa irraa haadan qubee kana fiduudhaaf. Qubeen an har'aan isin dura dhaabadhee isinitti himu kuni akka bishaan burcuqqoo keessaa mul'atuutitti natti mul'ata gootuwwan dabran keessaa. Gootuwwan har'a lubbuun jiranis waan guddaa dalagaa jiran. Dhaggeeffattoota kiyya, hordoftoota chaayinaalii kiyya dhiifama. Dubbiitu naan deemi. Dhiifama ammaaf gama barnoota kiyyaatitti isin haa deebisu. Barnoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu jecha irra butaa. Jecha irra butaa. Akkuma dheengadda waadaa isinii galetti jechi irra butaan. Jecha irra butaa. Kuni guyyaa Ebla 15 guyyaa gootota Oromooti inni. So afaan Oromoo keessatti dubbifamtoonni wal faana galuun irra butaa uuman wal faanoomii hayyamaa jedhamu. Afaan Oromoo keessatti jechuun afaan Oromoo keessatti dubbifamtoonni wal faana galuun irra butaa uuman wal faanoomii hayyamaa jedhamu. Wal faanoomii hayyamaa jedhamu. Kana jechuun maal jechuudha? Qubee dubbifamaan lama jecha keessatti walitti aanee yeroo dhufutti wal faanoomii hayyamaa wal faana deemanii yookaan wal bira dhaabbatanii hiika kennan.
wal bira dhaabbatanii hiika kennan. Kan wal bira dhaabbateetiniin itti ilaaltee hiika hin kennineefillee maal jedhame? Wal faanoomii hin hayyamamne jedhamu. Maaliifi gara gadaanutti isiniifin ibsaa. Wal faanoomii hayyamaman yeroo wal bira dhufanitti wanta hiika qabu sii kennan irra butaan kun jechuudha. Dubbifamaan jechuun lama walitti dhufee yeroo jedhetti duubaanis jecha jedha fuulduraanis jecha walitti yeroo dhufanitti hiika sii kennan. Kanaaf wal faanoomii hayyamaa jedhaman. Kan ammoo walitti dhufanii hiika hin kennine jira. Kasi faallessan. Isa kana ammoo maal jedhaniin? Wal faanoomii hin hayyamamne. Kan hayyama siif hin kennine jechuu. Yeroo tokko wanti akkasii sunis si qunnama kan hin hayyamamne jettee yeroo itti gadi qabdee ilaaltu hayyama yookaan ammoo tiyyuu kan hiika sii kennan ni jiran. Mee gara jechoota amma isinii qopheesse kanatti isin haa deebisu. Qabsoo. Irra butaan bakkiteen inni jiru jidduu kana jira. Qabsoo. Irra butaan kunoo bakka tana laa. Baafii isaa kanarratti irra butaan jidduu kanatti jira. Walitti dhufee dubbachiiftuun jidduu kana hin jiru. Dubbachiiftuun waan jidduu kana hin jirreef maal jedhame? Irra butaa jedhame. Qabsoo. Hayilee fidaa. Hayilee fidaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee fa'aa wajjin warroota hayyuu qubee afaan Oromooti. Hayilee bakka kana jira. Irra butaan kunoo bakka kana jira. Yaadhaa fi elliidha. Okay? Irra butaan jidduu kana jira. Hayilee. Irra butaan jidduu kana jira. Okay? Galma. As jira irra butaan kunoo bakka tana jira. Galma Oromoo. Galma. Okay? Galma hiika qaba hundi isaatiiyyuu jechuu. Okay? Handhuura. Han bakka kana jira. Indagatinaa qubeen kuni inni kuni cimdiidha. Cimdiidha kuni. Okay? Cimdiidha. So handhuura. Handhuura. Candhuura miti. Handhuura. Handhuura jechuun bakka kanatti kan argamudha. Handhuura. Kun irra butaan kunuu bakka sadii kana jira. Sadiitu walitti dhufe. Amma sadi maaliif ta'ee jettanii na gaafachuu dandeettan. Dhaan kuni kophaa isaatitti cimdiidha. Lama wal ta'eetiin deema jechuudha. Kophaa addaan bahuu hin danda'u. Kanaaf handhuura as jira kunuu bakka tana jira. Wanna irra butaan bakka tana jira. Handhuura. NDH handhuura. Okay? Kan itti aanu Finfinnee. Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaati. As jira kunoo bakka kana jira amma. Finfinnee dhiifama hiikaa Finfinneedhaa beektu. Finfinnee jechuun finne daa'ima magaalaa finne jechuudha. Daa'ima finne. Finna jechuun daa'ima. Finne jechuun finne jechuudha. Finfinnee. Okay? Kunoo bakka kana jira amma wannaan irra butaan jidduu kana jira jechuudha. Okay? Finfinnee. Irra butaan jidduu kana jira. Asitti hin jabaata. Qubee jabaa ilaallee bira dabarree jirra. Garbaa. Baqqalaa Garbaa. Hayyicha Oromoo. Okay? Qabsaayaa Oromoo. Jechuudha. Baqqalaa Garbaa jechuun. Amma astee kanatti kan jiru irra butaadha. Garbaa kan jedhu kun irra butaadha. Okay? Garbaa. Kun irra butaan as jira. Aqlii. As jira. Irra butaan bakka tana jira. Aqlii. Ilmi namaa waa sadii qaba.
aqlii, qalbii, sammuu. Barumsa fuulduraatti ittiin baran. Waanjoo. As keessa jira. Waanjoo. Waanjoo. Okay? Har mee bakka tana jira. Irra butaan bakka tana jira. Har mee. Jidduu kana dubbachiiftuun hin jirtu. Har mee. Okay? Hiika nuu kenna jechuudha. Maal jechuudha asii kanatti? Hayyamame jechuudha. Wal faanoomii hayyamame. Wal bira dhufanii hiika nuu kennan. Harka. Harika hin jettu. Ayi jidduu sin hin fiddu. Harka kan kee jechuudha. Bakka tana jira. Okay? Wankeen hoolaa duyda duuba kanaan guddaa jechuudha. Hoolaa duuba guddatu. Wankee. Hoolonni akkasii naannoo biyya ho'aatti argamu. Harargeef asirratti jiranii naannoo biraas ni argamu. Wankee bakka kana jira. Irra butaan bakka kana jira. Wankee. Okay? Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu irra butaadha. Insha Allah hanga barmoota biraati walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.